qoytetan hudduu ta'e siga deebisee barbaree hudduu sittiin godhee duraan ijattiin si godhuu ture hudduu ta'e keessa barbaree si fuulee adaba sittiin godhin. Rafi gaafincaan wal keessa fincaanaa bultan bikkatti fincaan talaaltanii. Barsi meetiin jira fincaan wal keessa fincaanaa bultan bikkatti fincaantu hammaama mana keessaan qabu. Shinti beetiin ulaatii keetana dura jirtiitiiti. Yoo mana kana keessa bultanii ooltanii nyaachuu baattanii nyaataa dhugaatii dhuguu baattan. As keessa Sideeraan mootummaa fideeltii waan ta'eef barbaadu amma qotaateetiin akkanatti akka shubbisaa si cimu ta'a. Arra nayite malee ganaan haati keessa dammaru Irraan barin. Yaa sodaata ulaa bana ulaa jitteemo. Ulaa jitteemo. Daawwattoota xiyyaaree fokkassan naidee harka duuban naidee alatti firaan gabbaasee ulaan cufaadha jechuudha. Ulaan isaanii cufaadha alan gabbaasee hidhee alan gabbaasee tamam qopheellee ijoollee bira rafu jira isaan raffiseetiin qophee fi ijoollee raffiseetiin rafu jiranii akkuma agartanii hunduudha rafu jiran jechuudha. Majlisaa rafu jiranii. Anammoo mana isaa rafu jiran duraan as duraan taa'u jira. Hammaamni mana kanaa lamaa miti. Hammaamni kun tokko. Daawwattoota kiyya hammaama giseen sinjii shinti beetii takka wali qabna. Reefu akkasitti harka walitti dubannee jechuudha. Manuma horfuma duniyaa kana keessattiin inaadaaf aruuza urjiidhaa si godhaa jeeti inaadana godhu jira. Anis jala mureetiin jira. Shinti beetii takka wali qabna laal. Shinti beetiin ta'a. Eessaan jiran dura ulaa shinti beetii turan jira laal. Daawwattoota kiyya duniyaan marattee illee naan hin Duniyaan marattee naan hin jina. Tasiin akkanatti agartan tun shinti beetiidha. Asiin gisee akkana seennu. Na laala isiniin garsa daawwattoota kiyya. Shinti beetiidha. Ta'in amma dura dhaabbadhu tun shinti beetiidha. Ifaa sirraa hin mure. Biyyaatiin ifaa sirraa mure. Ifaa sirraa hin mure. Irraa hin mure laata akkanatti agartan tun. Ulaa shinti beetiiti. Ulaa shinti beetiiti. Akkanatti collatti kan mul'atutti isin garsiira. Tachiisan ulaa shinti beetiiti. Shinti beetii turte ulaan gaccifaatuni. Ana isaan jira. Ulaan isaan keessa jiranis. Tana naakulu. Ulaan keessa isaan jiranis tana. Ulaa banuuti jechuudha. Ulaa banuuti dirree dubbii olii goonee mushaakala olii goonee ulaa banuuti Ulaa banuuti jireenya isaanii kaayisaan jireenya isaanii jibbanii maaliif anis ta'uun oolan arguu jirtan. Dabbaan kun maaliif as ta'a? Dabbaan kun maaliif as ta'a? Yoo jettan daawwattoota kiyya kun maaliif as ta'a yoo jettan ni beektan. Hammaama kanaaf gannuma baanii yoo mana kana keessatti asin baanii amma fooddaadhaan ichiin fixan malee anis qopheeffadheetiin jaayisa ta'ee taa'u jira. Jaayisa ta'ee hojii tareefu urjii ta'a giseen qabe paastaa bilchaatee harka kiyya keessatti hin geenyeetu harka na qabee ichi na qabee isaa wajjin na hidhee silaa lubbuun uummatii yaafuu kana qeeggoodheef keessaa hojiisan an jetti. Arra namaan namaa durree iftuu namaan namaa urjii duratti na qabee urjiin harka na hiiteef harka na hiiteef arra as duratti namaan kaaddaa noola. Qulfii isaan kan isaan qollafatanii isaan kan isaan qollafanii anis alaan itti qollafatan. Ammallee walumaa dura ta'e isaatti. Wayii as keessa jiraatta jireenyi kee wayii as keessa
hanqaree footee atti turuun na qabde isa yoonan cumaa keessin facaasin. Animo. Yoonan cumaa keessin intala jooytu cincooytu ajaa'iba. Siree tana ga'ate arrumarra rabta malee yoo na dibidde sitti naqin. Dhiirummaatee mana kiyya keessaa na gabbaaseemi. Ati imma dhiira jechuudha. Akkas. Ati imma dhiira jechuudha. Ati imma hamma namni jeeyini akka keetiin jiruumi. Jeeyini akka keetiin jiru mana kana keessatti as keessatti makazana keetii kun. Makazana muumma kurfaa hirrii baati gaa ulaa duraan jira. Yoo laa taate bana hamma. Amma namuu gayyaa jira siifi gurbaa baktiin akka keetii baktiin akka keetii. Baktii yaa baktii jala deddeema. Atillee baktii gurbaan si jala deddeemu sanillee bakti bari yoo mana kana keessatti yoo isin as duraa gabbaatanii ani fuula keessanii fi qaama keessan isin garangalchin aynamaa miti khalaas asuma keessa jiraadhaa gaa. Asuma keessa jiraadhaa hulaa arraan tana banuu diddee tana gargaari. Wanti kanaaf isa bootee magaalaa nagatti maqaalee geessu maqaa duniyaatti ayyaamtu magaalaa. Nagabbaasee ulaana cufteemi. Nagabbaasee ulaana cufeemi xiyyaan tortoraan ajaa'an akka keetiisan bukoon akka keetiisan nagabbaasee ulaana cufeemi. Amma inni dhiiraatis dhalasa amma dhalummaa ta'e beeksistesa. Yaa michi ati na beektaa maana si godhu ture. Waa'ee na si godhu ture beektu yaa ajooytu jaarsa namaa balee dhabdeeti jaarsa namaa balee dhabdeeti kana bukoo akka keetii kana bukoon ibiifuu karraa dhabee tortoraa akka keetii tamaam ajooytu ajaa akka keetii jaarsattee amma dhuftee anaafaan baru jira ayyee duniyaa nu jaallasa duniyaa nu jaallasaatiif akkana godhatteettee dhuftee mana kiyyaatti yoon mana kiyya kana keessaa hin baasin yoon mana ana ciqileen na boochista akkasiimi yaa bukoo yoon hanqa akkanatti ati kana quuftee kana tamaam yoo Talab isaan seena ulaan seenu ulaa biraa qaba. Abdiin kee nyaata talabee mataa irraa si fida. Ayyee. Ayyee. Ati jireenya kee fataa jireenyuma amma eegalte haati amma abdii hojii jaalsan maatii hojii jireenyu. Bismillah itti amma eegalte jechuudha. Jireenya kun amma sakaarii akka himmatti jirtu kun sakaarii jaa. Sini baasaami. Khalaas haasoyni xiyyan toluuti hayaanni xiyya dammarame jecha ammeette kana galteen hayaanni xiyya akka dammarame kilma ammeette kanaan akka dammarame bicha si haa beeksisu ani sulaa kana dura duniyaan kaatu hin jirtu bara akkatti jirtu miti akkatti olillee qabii samii irratti illee itti kanniin sin jee tamaam waa'ee isaatiin hanjamee ajooytu ajaa akka keetiitti hojii hanjamimma amma ana hinaaffaan akkana godhu jirti yoo hanqa kana gaasira kana kaasan siifi gurbaan gaasira intala jooytuus kaan mana wajjin dubbatin himma dhalaa taatu bana kaa yoo dhalaa taate bana kaa dhalaa toleen akka keetiitu maan dubbannere toleen dhannadhoon akka feete gootu kun maan dubbannimma namtolchiin ka duruura fe'emma daddabee iddaa dargaa irra fe'e si qaba maasha Allah inni qabbaneessitee raffiste jechuudha qabbaneessitee raffiste kaara sittuu suuttu an harka meeqa jaaltaaf jechuudha
تمام نملتي عكسين dura garreetti akka boodaa hin gaa'e tamaam boo'insa kee ka boodaatiin argu jira daawwattoota kiyya kabajamtoota kiyya eessaan jira saalaa keessaan jira jechuudha ulaan isaan gadi hin baanes sana la ulaan alaatis tana tamana isaan keessa jiranis tana keessaan alaan itti qollofeetiin jira ammoo isaan keessaan qollofatanii jiran keessaan qollofatanii jiran alaan qollofeetiin jira bikka isaan dhaqa shintibeetiin kun fuula kiyya kana dura jirti shintibeetiin fuula kiyya kana dura jirti wallaahi istaayitiin qarraa fi wanti dabbaa kanatti qabsee fuula isaanii isaan lachuu bikka takka gubuuta halee anaa zeeta danfifatee tolchee zeeta korkor godhee eegee ibsu daatanii hafanii galgala kana amma na irraanfachiisanii dhufan na irraanfachiisanii akka nama kara biraa hotteetti galgala kana na irraanfachiisanii hotanii anilleen isaanii qophaa'eetiin jira mush jaalala abdiitiif miti duniyaa jaalala abdiitiif akkanatti isa malee dhiirtee haftee jirtii jettanii warreen koomantii na jala keessanis arkeetiin jira duniyaa maaliif gurbaa kana birraan dhiibnee agartanii jira urjii amma dura namaa urjiin akka baasxaa bilchaateetti miicee michiiree ichi kaayee waywaattee ettee tamaam ati ganaa mootummaa kiyyaa ettee naaf boochee naaf salaatu turteetu arra mana kiyya keessa ciisee abdi na jaalata abdi kunosireetee irraa wajjiisu jira abdi kan ettee natti hanjamu jirte jechuudha akkaan dhufetti habaayaallee firaan baafne habaayaan galgala dhufeenillee firaan baafne namni if jibbee fi dhalaan if jibbite ibsi jibbisiisti dhalaan if jibbite aniyaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya booda hoomiin akkanatti malee mus jaalala abdiitiif amma ilmoon dheengadda dhalee kana akkana dhiisee biraan deemu ji'eetiin waa hedduutu afmee ilmaan kana walitti qabee akka fedhalmaa biyyatti hin deemne maan galle naan jettan hoomantii teessanii argaa maaliif kara biyyaan galle naan jettanii asiif baararra kara biyyaa galuun hanqam takka hocii kam nama feesistu hanqam takka kam nama jabduu taate anaa beekaa silaa biitii tuni an oromiyaa keessa jiraadhee bikka makiinaan galan taate guyyaa lama naan fudhattu jechuudha darsa kiyya gurguradheetiin deeme jechuudha biyyaan keessa jiru tanaas ni beektan warreen biyya adda addaa irra teessanii na daawwattanii waan akkana na qaqqabee fi waan akkanatti waa hunda na obsa na kutee jira jechuudha sanumaafuu duniyaan maraatte isatti dhiisisiif ilmaan kee kophaa jiraadhaas ni jettanii warri zeetuma sanuu danfisii itti naqii jettanis ni jirtan jechuudha ede zeeta korkor godheetiin wallaahi zeetaan akkasii korkor godhee zeenniin korkor godhee ammallee distii keessa jira distii keessa jira edda zeenan jaayisa godhee taa'u jiru sani bulaniiti ganama kana dhufan ganama kana galgala kana anaa qophee mana dhiisee ijoolleefiin dukkaana irraa bitee qoonqoo godhaaf jee magaala kutee hanqa sana duubaa dhufan na duubaa dhufan hanqaan gabbii hanqaan daqiiqaa takka hanqaan bizaat akka walan turre gizeen ol deebi'u kunoo mana keessa jiran jechuudha sanumaafuu uumee miti anis ulaatana duraanuman ka'u ulaatana duraanuman ka'a duutuma xiyyaatu as takkaa ifumaan ajjeesa takkaa isaanumaan ajjeesa mala maal jiru qophaa'eetumaan ta'anis qophaa'eetumaan ta'an qabdu intaltee ajooyituun tun mana kana keessa taa'ee gurbaa ajaa akkasii kanaaf jiru natti hanjamtu itti hanjameetumaan garisa kun ulaan tanneen nan dura taa'u jiru tana ta'e isaan jiranii akkumaan isiniin jala akkuma ta'e ijoolleen ta'e nama keessaa beekti ijoolleen jirtu ijoolleen raftee jirti isaan tuni za'a malee za'a sagalii isaan tun za'a malee ijoolleen isa raftee jirti mana san keessa raftee jirti ani sanqaan baasa isaanii baasu as duraan ka'u daawwattoota kiyya waan inni irra ga'e isiniin hubachiisaa isinis waan inni irra ga'e na hubadhaan isiniin jaa viidiyoo tana akka nama hunda bira geessu sheer godhaa maaliif duniyaa lubbusiif dammartee warreen jettanis viidiyoo tana namayyuu irra sheer godhaa akka nama hunda bira geessu na jette.